Ergaa Phaawulos gara warra Tasaloniqeetti erge isa lammaffaa boqonnaa tokko. Phaawulos Silwaanosii fi Xiimotewos biraa gara waldaa warra Tasaloniqee isa kan Waaqayyo Abbaa fi kan Gooftaa Yesuus Kiristoositti caafame. Waaqayyo Abbaan, Yesuus Kiristoos Gooftaanis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Waa'ee firdii gaafa Kiristoos dhufu kennamu. Yaa obboloota ko, yeroo hundumaa waa'ee keessaniif Waaqayyoon galateeffachuun nu irra jira. Amantiin keessan safara malee guddachaa, jaalalli hundumti keessan adda addaan waliif qabdan baay'achaa waan adeemuuf galateeffachuun keenya qajeelaadha. Ari'atamuu keessan hundumaatti rakkina baattan keessattis obsaa fi amantii isin qabdaniif nuyi waldoota Waaqayyo keessatti isiniin of hin jajna. Kana danda'uun keessan immoo firdiin Waaqayyoo qajeelaa ta'uu isaa, isin immoo mootummaa Waaqayyoo isa amma dhiphachaa fi jirtan kanaaf kan maltan ta'uu keessan in argisiisa. Waaqayyo wanta isa duratti qajeelaa ta'e in hojjeta erga ta'ee, warra isin rakkisaniif rakkinaan dugda in baasa. Isin warra rakkachaa jirtan immoo gaafa Gooftaan Yesuus ergamoota aangoo isaa wajjin Waaqa irraa mul'atu, nuyi wajjin kana jalaa isin hin baasa. Gooftichi ibidda boba'aa wajjin hin mul'ata. Gaafas warra Waaqayyoon beekuu hin barbaadin, warra wangeela Gooftaa keenyaa Yesuusiif hin abboomaminis in adaba. Isaan kun argaa Gooftaa duraa, ulfina aangoo isaa duraas fageeffamanii badiisa barbaraatiin in adabamu. Kunis guyyaa inni qulqulloota isaa keessatti ulfina argachuudhaaf warra isatti amanan hundumaa birattis dinqiitti ilaalamuudhaaf dhufu sanatti raawwatamuuf jira. Isinis isa nuyi isinitti dhugaa baane waan amantaniif warra sanatti in lakka'amtu. Kanaafis Waaqayyo keenya waamicha isaaf warra malan akka isin godhatuuf, gaarummaadhaafis hawwa gaarii hundumaa hojii amantiis humna isaatiin fiixaan akka baasuuf yeroo hundumaa isiniif in kadhanna. Kanaan maqaan Gooftaa keenyaa Yesuus isin biratti ulfina in argata. Isinis akka ayyaana Waaqayyo keenyaatii fi akka ayyaana Gooftaa Yesuus Kiristoositti isa biratti ulfina in argattu. Gara warra Tasaloniqee isa lammaffaa boqonnaa 2. Ammas obboloota koo, waa'ee dhufa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosii fi waa'ee isaa wajjin walitti sassaabamuu keenyaa akka beektaniif waanan isin kadhadhuun qaba. Guyyaan Gooftaa ammuma iyyuu dhufeera kan jedhu wanta Waaqayyo nutti mul'isee himu keessa dubbiidhaan yookiis caaffataan akka waan nu biraa ba'eetti isa odeeffamuun yaadni keessan dafee hin raafamin, hin naasifaminaas. Waaqayyoon mormanii isa irratti ka'uun utuu hin dhufin, inni hamaan seera malee jiraatus ilmi badiisaa sun utuu bakkeetti hin baafamin guyyaan sun in dhufu. Kanaaf namni tokko karaa kamillee isin hin wallaalchisin. Inni bakkeetti baafamuuf jiru sun ol of qabuudhaan Waaqayyo kan jedhamuun waanuma namni itti sagaduunis in morma. Ofuma isaatii Waaqayyo ofiin jechuudhaanis mana qulqullummaa Waaqayyo keessa taa'umsa in dhaabbata. Isa kana utuman isin bira jiruu akkan isinitti hime in yaadattaniiree? Yeroodhuma isaatti akka inni mul'atuuf amma wanti isa ittisu akka jiru in beektu. Hamminni inni dhokataan sun kanumaan dura iyyuu hojii irra jira. Garuu inni amma isa ittisu hamma karaa isaa duraa fuudhamutti in mul'atu. Kana booddees inni seera malee jiraatu sun in mul'ata. Yesuus Gooftaan immoo hafuura afaan isaa keessaa ba'uun isa in ajjeesa. Mul'inatti deebi'ee dhufuu isaatiinis isa in barbadeessa. Inni seera malee jiraatu kunis gochaa seexanaatiin wanta hojii aangoo, milikkitootaa fi dinqii fakkaataniinis in dhufa. Warri baduuf jiran hundinuu immoo fayyuudhaaf dhugaa jaallatanii fudhachuu waan didaniif gowwomsaa amminaa hundumaa isaan irratti in fida. Kanaafis Waaqayyo wanta dhugaa hin ta'in akka amananiif gochaa nama wallaalchisu isaanitti in erga. Warra jal'inatti gammadanii dhugicha in amanne hundumaatti akka faradamu in godha. Obboloota warra Gooftaadhaan jaallatamtanii hafuuraan qulqulleeffamuudhaan dhugichattis amanuudhaan akka fayyitaniif Waaqayyo warra jalqabaa godhee waan isin fo'ateef
Nuyi waa'ee keessaniif yeroo hundumaa Waaqayyoon galateeffachuun nuuf in ta'a. Ulfina Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isinis akka argattanitti inni karaa wangeela isa nuyi isiniif fidne kanatti isin waame. Egaa obboloota nana, barsiisa dubbii afaaniitiin yookiis ergaa caaffataatiin nu biraa isinitti darbetti qabamaatii jabaadhaa dhaabadhaa. Ammas Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos, Waaqayyo Abbaan keenyas inni nu jaallate ayyaana isaatiinis jajjabina bara baraa fi abdii gaarii nuuf kenne. Innumtii garaa keessan haa jabeessu, hojii gaarii fi dubbii gaarii hundumaattis isin haa cimsu. Gara warra Tasalonqee isa lammaffaa boqonnaa 3. Kana irraa kan hafes obboloota nana, dubbiin Gooftaa dafee iddoo baay'ee ga'ee isin biratti akkuma fudhatames ulfinaan akka fudhatamuuf nuuf kadhadhaa. Nama hundumaatu amane miti. Kanaaf Waaqayyo harka namoota yakkanii fi hamaa godhanii akka nu oolchuufis immoo kadhadhaa. Gooftaan garuu amanamaadha. Inni isin in cimsa, isa hamaa sanas isin irraa in eega. Wanta isinitti himne hundumaa akka raawwattan, raawwachuufis akka jirtan karaa Gooftaa isin amananneerra. Gooftaan garaa keessan gara jaalala Waaqayyo ittiin nama jaallateetti, gara obsa Kiristoos agarsiiseettis haa qajeelchu. Ammas obboloota nana, isin keessaa nama hojjechuu dhiisee dhibaa'ummaatti jiraatu, nama akka barsiisa isa nu biraa argattaniitti hin jiraannettis hidhata akka hiikkattan maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isinin abboomna. Nuyi yommuu isin bira turre hojjechuu dhiifnee dhibaa'ummaatti hin jiraanne. Isinis fakkeenya keenya duukaa bu'uun hammam barbaachisaa akka ta'e ofii keessanii iyyuu hin beektu. Nama tokkotti illee ba'aa akka hin taaneef halkanii fi guyyaa hojiitti dadhabnee hojjenne malee utuu gatii hin baasiniif nama tokko irraa buddeena illee hin nyaanne. Nu ilaaltanii duukaa akka buutaniif fakkeenya isiniif taane malee ba'aa isinitti ta'uuf iyyuu nuyi karaa dhabnee miti. Yommuu isin bira turre iyyuu namni hojii hojjechuu hin barbaanne midhaanis hin nyaatin jennee isin abboomneerra. Amma immoo isin keessaa kaan hojjechuu dhiisanii dhibaa'ummaatti hin jiraatu. Ofii isaaniitii waan tokko illee hin hojjetan. Hojii namaa keessa lixuu isaanii garuu hin dhageenya. Namoota akkasii kana gab jedhanii akka hojjetan, kan isaanis nyaatanii akka jiraatan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin in abboomna, in gorsinas. Obboloota nana, isin garuu wanta gaarii gochuutti hin laafinaa. Nama akka ergaa kanaatti dubbii keenyaaf hin abboomamne yaadaan qabadhaa. Akka inni yeella'uttis hidhata isaa ta'uu dhiisaa. Akka obboleessaatti isa gorsaa malee immoo akka diinaatti isa hin ilaalinaa. Gooftaan nagaa ofii isaatii yeroo hundumaa karaa hundumaan nagaa isiniif haa kennu. Gooftaan hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Ani Phaawulos nagaa koo kana harka kootiin isiniif nan caafa. Akki ani itti caafus akkuma kana milikinni inni ittiin beekamu kun ergaa ani caafe hundumaa irra jira. Ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'u.